daawwattoota manni kabajamoo oduu guyyaa walakkaaf qopheeffanneen isinitti himaa oduu dursuun hangafoota odoom. Uummata naannawaa daangaa irraa deddeebiin haleellaaf saaxilamaa jiru ijaaruu humneessuu fi qe'ee isaa akka tiksu gochuun dhimma akka murteessaa akka ta'e hayyoonni maniitii jiru. Humnoonni finxaaliyyii faannoo numa keessa ta'aniin waraanaa jiru jedhan jiraattonni godina Wallagga Bahaa Kiiraamoo. Godina Harargee Bahaa Cinaaqsanitti hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee weerara lafaatii bobbaasee uummata irratti waraana banuun namoonni nagaa ajjeefamuu fi namoonni 3 madaa'uu jiraataa naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti meetii jira. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun waan hin oolleef qaamni mari'achuuf fedhii qabu yoo jiraate akka qopheessu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gaafatee jira. Ayyaanni Irreechaa hawaasa Oromoo Ameerikaa magaalaa Minneapolis sanbata dhufu fulbaana 20 bara 2025 kan kabajamu ta'uun ibsamee jira. Tapha Champions League Awurooppaa kaleessa galgala adeemsifamee Liverpool, Bayern Munich, PSG fi Inter Milan morkattoota isaanii yoo injifatan Atletico Madrid, Chelsea, Atlanta fi Ajax injifatamanii jiru. daawwattoota keenya kabajamoo kun hangafoota oduutii ammoo bal'inaan oduu wajjin ansraa sabaati. Tumsi hundeeffama isaa irraa kaasee hanga ammaa OMN'if gootan OMN waggoota 11 darbaniif walirraa osoo hin kunne akka sagalee uummataa ta'uu dandeessisee jira. Har'as akkuma kaleessaa wabiin OMN isinuma. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuun qabiyyeewwan keenya namoota hedduu bira akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuun qabiyyeewwan keenya battala tamsanitti akka yaadachisni isin dhaqqabu tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join kan jettu cuqaasuudhaan karaa YouTube keenya OMN mallaqaan deeggaraa miseensas ta'a. Doolaara takka tuqaashan irraa eegaluun hanga fedha keessanii super chaatii fi stiikaroota bitaa sagalee ummata keessanii ta'a. Tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee ummata keessan dheebuu miidiyaa qabu ta'uu hin dagatina. OMN dhugaa ummataa karaa dhugaatiin. Uummata naannawaa daangaa irra deddeebiin haleellaaf saaxilamaa jiru ijaaruu humneessuu fi qe'ee isaa akka tiksu gochuun dhimma akka murteessaa akka ta'e hayyoonni maniitii jiru. Hayyoonni OMN'f yaada isaanii kennan rakkoo haleellaa humnoota naannolee ollaatiin bobbaafamanii waaraan maqsuuf uummanni naannawaa daangaa gurmaa'ee fi hidhatee qe'ee isaa akka tiksu gochuu irratti hojjetamuu qaba jedhan. Hayyoonni OMN'f yaada isaanii kennan rakkoo haleellaa humnoota naannolee ollaatiin bobbaafamanii waaraan maqsuuf uummanni naannawaa daangaa gurmaa'ee fi hidhatee qe'ee isaa akka tiksu gochuu irratti hojjetamuu qaba jedhan. Jiraattonni osoo ijaaramanii fi hidhatanii qe'ee isaanii fi daangaa Oromiyaa akkanatti hirroorrifamu jedhan warri yaada kennani. Uummata naannawaa daangaa jiru humneessuun immoo gahee Oromoo maraatii kan jedhan namoonni yaada kennan bakka jiran ta'anii hidhii xuxuuxuun furmaata hin ta'uun gara jiraattota irra deddeebiin haleellaa jala jiran humneessuutti ce'uu feesisaa jedhan. Gaafa sana qe'een Oromoo kabajamaa daangaan Oromiyaa tikfamaa jedhu. Mootummaan Oromiyaa immoo gahee daangaa Oromiyaa tiksuu humnoota daangaa darbanii dhufanii lafa Oromiyaa qabatan gadhiisisuu warra daangaa ce'ee dhufee bosona Oromiyaa dahatee uummata bahaa gala dhorkuu adamsee maqsuu warra caasaa mootummaa keessa taa'ee kettoo ta'ee qulqulleessuun bahachuu qaba jedhaniitii jiru. Humnoonni finxaaleyyii faannoo numa keessa ta'anii nu waraanaa jiru jedhan jiraattonni godina Wallagga Bahaa Kiiraamoo. Jiraattonni OMN'f yaada isaanii kennan ajajaa faannoo ajaja Wallaggaa jedhee humni finxaalessi naannoo Amaaraa faannoo muddattee Nigusee Walaleenyeem dhalataa godina Wallagga Bahaa Kiiraamoo gandaa Shookusaayitii jedhan. Namni kun isa dura hoogganaa milishaa Kiiraamoo magaalaa Harootii jedhan. Akkuma nama kana aanaalee hidhattoota finxaalayyiin haleellamaa jiran keessatti namoonni ilaalcha finxaalayyii deeggaran caasaa mootummaa aanaatti nam'anii jiru jedhan. Harka tokkoon caasaa mootummaa harka tokkoon kettoo humnoota finxaalayyii ta'anii hojjetaa akka jiran himan. Harka guddaan warri uummata godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa haleelaa jiru warruma akka Nugusee Walaleenyeem Faatiin
warruma inni warra qubatee jiru keessa gurmeesse jedhu. Humna dabalataa naannoo Amaaraatii fidanii warra achi duraan ture waliin walitti qindeessanii uummata haleelu kan jedhan jiraattonni erga balaa geessanii booddee kan naannoo Amaaraatii dhufe akka deebi'ee ce'u garii sulula Angaarii fi mormor keessa akka dhahatu warri asii immoo huccuu jijjiirratee meeshaa dhokfatee nama nagaa fakkaatee jiraatatti makamee akka jiraatu taasisuu jedhan jiraattonni. Gandoonni marti yoo hin sakattaamne caasaan mootummaa aanaa yoo hin qulqulloofne nagaan dhufuu hin danda'u kan jedhan jiraattonni. Mootummaan hojii ibidda dhaamsuu otoo hin taane yoo kutannoo qabaate waaraan rakkoo kana furuu qaba jechuun dubbatu. Aanaaleen xiyyeeffannaa humnoota kanaan beekamu eenyu Oromiyaa keessa taa'ee caasaa mootummaa keessa tajaajila haleellaa raawwatamu keessa harka akka qabu ni beekama. Rakkoo kana furuuf kutannoo dhabutu mootummaa naannoo Oromiyaa biratti mul'ata jechuun jiraattonni komataniiti jiru. Oduma weerara daangaatiin godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee weerara lafaatiif bobbaase uummata irratti waraana banuun namoonni nagaa 6 ajjeefamuu fi namoonni 3 madaa'uu jiraatan aanichaa Oromiyaa miidiyaan neetworkitti meetii jira. Aanaa Cinaaksan Araddaa Qaaligaa warra Sa'iyyoo ganda Tamaam jedhamutti wiixata darbe fulbaana 16 bara 2025 haleellaa hidhattoonni naannoo Sumaalee uummata irratti banteen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi saamamuu hima jiraatan aanichaa. Hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee kun hidhannoo ammayyaa hidhachuun halkan dhufanii naannoo gandootaa buloon waayita ganama uummanni hirribaa ka'uu dhukaasa irratti banaa jiru jedhan. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan Araddaa Qaaligaa warra Sa'iyyoo ganda Tamaam jedhamutti niyyuu hayiliin mootummaa naannoo Sumaalee uummata keenya kan daangaa irratti argamu irratti sochii godhaa jiranii babal'ifannaa lafaatirraa kan ka'e hawaasa keenya kan lafa sanarra jiran lafarraa buqqaasaa horii isaanii qabeenya isaanii saamaa nama kaanis ajjeesaa meeshaa sirraa hiikachaa jiranii guyyaarraa sochiin bakka garagaraatitti godhamaa jira. Araddoota garagaraa kan daangaa irratti argaman irratti niyyuu hayiliin Somaalee wal gurmeessanii halkan bahanii jala bulanii gaafa hawaasni keenya ganama bariitee horii isaa bobbaasuuf garagaraatti gaafa achi baasu dhukaasni irratti banamee ajjeefamee yoo meeshaan deemate irraa hiikamee horiin isaatis saamamee horiin isaatis yaafatanii nama 6 ajjeefame namni 3 ni madaa'e namni 6 meeshaan isaaniitis irraa hiikatamte. Hidhattoonni kun ajjechaa raawwachuun cinatti qabeenya uummataa saamaa jiraachuu himan. Gandoota aanichaa daangaa irra jiran irratti waraanni banamuun miidhaan uummata irra gahaa jiraachuu himam. Akka jiraataan OMN dubbise jedhutti hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaaleetiin bobbaafaman kun guyyoota 2 dura daandii guddicha Cinaaksanii fi Jijjigaa wal qunnamsiisuu irratti namoota 2 konkolaataa keessatti ajjeesanii. Aanaa Cinaaksan bakka Qoocaraa jedhamutti nama loon isaa tikfatu loon isaa irraa saamuu hima. Aanaa Cinaaksan bakka Waleensoo jedhamutti loon 30 bakka Gololcha jedhamutti ammoo loon 45 saamuu jiraataan kun himeetii jira. Rakkoo uummata daangaa irra jiru kana irra gahaa jiru mootummaan barbannaa taasisuu qaba jedha jiraataan OMN dubbise kuni. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu waan hin oolleef qaamni mari'achuuf fedhii qabu yoo jiraate akka of qopheessu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gaafataniitii jiru. Itoophiyaan waggoota 5 darban ulaa galaanaatti ishee baasuu argachuuf kadhachaa turuu fi ammallee karaa nagaan gaafachuu akka itti fuftu dubbataniitii jiru. Bulchaan Itoophiyaa eebba kitaaba isaanii mootummaa eda'amuu jedhuun gaafa kibxataa yeroo eebbisiisan sa'aatii tokkotti dhiyaatuuf haasaa taasisaniitii jiru. Biyyi hanga nageessu Itoophiyaan daangeffamtee ijoollee keenyaaf dabarfamuu qabdi jedhanii yaaduun ilaalcha sirrii miti. Kana milkeessuuf waraanni walitti bu'iinsi ni barbaachisa jennee hin amannu. Kanumaa fi waggoota 5 kan kadhachaa baane jechuun dubbatanii. Ammas karaa nagaa seera addunyaa irratti hundaa'uun karra Itoophiyaatti cufatee fi hiyyeettii ishee jechisiise irraa furamuu qabdi jennee waan amannu waltajjii kamurrattuu Itoophiyaa wajjin karaa nagaan dubbachuu qaamni fedhu yoo jiraate harka keenya yeroo kamuu caalaa bal'ifnee simannaa jedhan. Haa ta'u malee Itoophiyaan bara baraan teessuma lafaan ogguramtee itti fufti jedhee lammiin Itoophiyaa yaadu inni du'aadha jechuun dubbataniitii jiru. Itoophiyaan nageenya ni dursiifti, hiyyummaa wal'aansoo ni qabdi, karaa itti baatee galtus ni tolfatti jedhan. Kuni waan hin oolle ta'uu isaa hubatanii obboloonni keenya ariitiidhaan mariidhaaf akka of qopheessan jechuun gaafataniitii jiru.
Ayyaanni Irreechaa hawaasa Oromoo Ameerikaa magaalaa Minneapolis sanbata dhufu fulbaana 20 bara 2025 kan kabajamu ta'uun ibsameetii jira. Hawaasni Oromoo Ameerikaa Minisootaa jiraatu sanbata dhufu akka aadaa fi duudhaa Oromootti ayyaana Irreechaa kan kabaju ta'uun ibsameetii jira. Kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa hora Paawudar Horn jedhamutti kan kabajamu ta'uunis addeeffameetii jira. Hawaasni Oromoo Minisootaa jiraatu akkaataa duudhaa fi aadaa Irreechaatti uffata aadaatiin faayamuun dhufu akka qabu dhaamameetii jira. Irreechi bara 2025 dhiyaatee jira. Qophii isaa koreen qindeessitoota Irreecha Minisootaa waan xumuranii jirruuf bakka duratti itti irreeffachaa turreerraayis adreeshaa haaraa yookaan adreesii yookaan teessoo haaraa irra waan jirruuf waa'ee sanaas waa'ee qophii irreessaas guyyaa sana waan achitti bal'inaan deemullee irraa dubbachuuf as dhufne sanarratti itti deemna jechuudha. Tole galatooma ulfaadha. Tanaan dura akkuma yaadatamu gaa miidiyaadhaa fi abbootiin malkaa ibsa kennanii turanii guyyaa ayyaana Irreechaa as Minisootatti qopheeffamu ilaalchisee jechuudha. Guyyaan sunis asii teessoon sunis as jedhaniiti miidiyaa OMN akkasuma Oromiyaa 11 Simbirtuu miidiyaa Diaspora miidiyaa Network hundaafiyyuu ibsa laataa turan. Maaltu uumame teessoo gaafa duraa isaan ibsa itti laatan sanirraa maaliif jijjiirtan? Yeroo barana ibsa laatanii teessoon jijjiiramee miti. Teessoo isa bara darbeerraa isa isaan amma jiru isuma isaan ibsatti kennan sana isuma jabeessuuf as jirra. Isaan torban lama dura waan ibsa kana kennaniif har'a immoo irreechi keenya waan jala ga'eef sanaadha nama keenya yaadachiisuu jajjabeessuu fi bakka isaa jala buunee ibsuudhaaf akkuma karoora keenyatti yeroodhaa yerootti amma gaafa irreechatti miidiyaatti deddeebi'uun barbaachisaa waan ta'eef isa himuu dhufne malee waan isaan ibsa kennanirraa wanti adda ta'e hin jiru. Adreesiin yookaan immoo teessoon isaan gaafa ibsa kennan yeroo darbe ibsan sunis isuma sanadha. Isuma irra deebinee hawaasa keenyaaf mirkaneessuu barbaanne erga asiis sana asiis immoo wantoota garaagaraa karoorsaa turre isas dabalataan qophiin guyyaa sanaa maal akka fakkaatu hawaasa keenya ibsuufi. Teessoon keenya bakki Oromoon beeku uummanni Oromoo waggaa 15 oliif itti irreeffachaa ture Lake Nokomas ture. Santuyyi baranaa Powder Horn Park Lake adreesiin isaanii adreesiin keenya 3400 15th Avenue South Minneapolis itti jijjiirame. Iddoon teessoon yookiin adreesiin sun jijjiirameera. Adreesii sana waggaa 15 yookiin 20 ta'uu ni danda'a. Tolchaatirra narra beeka. Tolchaan yeroo dheeraa iddoo sana deemaa ture irreeffachaa turanii anillee erga na dhufee waggaa 5ffaa kooti kuni irreecha 5ffaa kooti. Egaa jijjiiramuu isaa ibsuu barbaanna. Sababii jijjiirameef isin ibsina. Walumaa galatti namni Lake Nokomas sana otoo hin ta'in amma akka dhufu kan barbaannu Powder Horn kan jedhamu sana akka dhufanidha. Namoonni hundumtuyyuu kan akka gurra qabaatanii. Xumurarratti oduu ispoortii. Tapha Champions League Awurooppaa kaleessa galgala adeemsifameen Liverpool, Bayern Munich, PSG fi Inter Milan morkattoota isaanii yoo injifatan Atletico Madrid, Chelsea, Atlanta fi Ajax injifatamaniiti jiru. Dirree Anfield irratti kilaba Spain Atletico Madrid kan simate Liverpool 3-2 injifachuun qabxii 3 guduunfateeti gale. Liverpool taphoota bara kanaa taphate 5 keessaa 4 irratti goolii injifannoo isaa daqiiqaa 90 booda galche. Tapha Champions League edda taphatameenis daqiiqaa idilee 90 keessatti 2 walqixaan xumurame. Daqiiqaa dabalataa irratti kubbaa rogaa irraa dhaamtee utubaan sarara duubaa Liverpool Van Dijk addee isaatiin galchuun 3-2 akka injifatan taasise. Tapha cimaa torbee kanaa kan ta'e taphni Liverpool fi Atletico Madrid tapha diraamaan guutameedha. Leenjisaan daqiiqaa 90 dhaabbachuun xumuruu fi yeroo gareen isaa goolii galchuu burraaqee gammachuu isaa ibsatu Diago Simoniin Anfield irratti Arni Slot qormaatos dhuma irratti injifatamuun harka kenne. Deeggartoota Liverpool kan faaruu You Will Never Walk Alone jedhu faarsan duratti kan jalqabe taphni Champions League Awurooppaa Liverpool fi Atletico Madrid
olaantummaa liverpooliin goolabameetii jira. Tapha kanaaf Arne Slot, Alisson Becker, Carragher, Frimpong, Konate, Van Dijk fi Robertson ittistoota, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai taphattoota sarara jidduu, Mo Salah fi Gabkon taphattoota qarqara mirgaa fi bitaa, taphataan gatii qaaliin Newcastle United irraa Liverpool seenee Alexander Isak ammoo jifataa taasisuun tooftaa taphaa 4-2-3 dirree seene. Diago Simoniin ammoo Oblak goolii eegaa, Galaan Lenglet, Normandy fi Laurent ittistoota, Gonzales, Gallahar, Barrios fi Simoni taphattoota sarara jidduu, Griezmann fi Rashford ammoo jifattoota taasisuun falaasama taphaa 4-4-2 Arne Slot morkachuuf dirree seene. Taphni tapha Champions League Awurooppaati. Kilaba Ingiliz Liverpool fi kilaba Spain Atletico Madrid waliin morkata. Stadiyeemiin Anfield. Arne Slot fi Diago Simoniin amma tooftaa taphaa jijjiiruuf sanduuqa leenjistootaa keessa ijaajju. Goolii eegaa Liverpool Alisson Becker rifeensa isaa hiituu gurraachaan jala shabu godheem yaaliiwwan goolii Atletico Madrid qolachuuf utubaa goolii lamaan jidduu dhaabbata. Utubaan sarara ittisaa Liverpool Van Dijk rifeensa isaa duubatti hidhee qormaata jifattoota Atletico Madrid qolachuuf asii fi achi jedha. Ibrahim Konateen kilaba isaatiin waan hunda godhee qabxii 3 argachuuf ijibbaata falmataa jira. Tapha intarnaashinaala dura Anfield irratti fageenya meetira 29 irraa kubbaa dhahee Arsenal irratti kan galche taphataan garee biyyaalessaan gaarii fi taphataan sarara jidduu Liverpool Szoboszlai rifeensa isaa harrii gurraachaan jala hidhatee dirree walakkaa to'ateetii jira. Taphataan ga'umsa guddaa qabuu fi utubaa sarara jidduu Liverpool kan ta'e Gravenberch Wirtz wajjin qindoomuun kubbaa fuulduratti dhiibu. Waggoota walitti aanuun taphataa cimaa Premier League Ingiliz kan ta'e Mo Salah qarqara mirgaarraa, Gabkon qarqara bitaa irraan hidda dhaloota Eertiraa kan qabuu fi amma Swiidiniif kan taphatu Alexander Isak ammoo jifataa ta'uun Atletico Madrid haleelaatii jira. Taphni jalqabee daqiiqaa 4 irratti balleessaa taphataan Atletico Madrid taphataa Liverpool irratti hojjeteen adabbii rukuttaa fageenya irraa kan argate Liverpool Mohamed Salah dhahuun taphataa sarara ittisa bitaa Liverpool Robertson itti buutee galte. Daqiiqaa 6 irratti kubbaa Mohamed Salah Gravenberchitti kennatee seenuun Gravenberch deebisee mijjeessuun goolii lammaffaa Liverpooliif galche. Daqiiqaa 6 keessatti gooliin lama kan itti galee ijoolleen Diago Simoni dhiibbaa uumanii taphachuun daqiiqaa 45 jalqabaa dhume. Daqiiqaa dabalataa irratti taphataan ittisa mirgaa Atletico Madrid Laurent goolii jalqabaa kilaba isaatiif galchuun 2-1 boqonnaa bahe. Boqonnaa boodas tapha saffisaa fi of eeggannoon guutame kan taphatan kilaboonni lachuun daqiiqaa 81 irratti kubbaa qilleensarraan dhufte Laurent akkasumaan qilleensarraan dhahuun saphannaa Alisson Becker mirmirse. Daqiiqaan idilee dhume daqiiqaa dabalataa irratti kubbaa rogaa Szoboszlai qilleensa irraan ergee utubaan sarara ittisaa Liverpool Van Dijk adda isaatiin galchuun 3-2 Liverpool akka injifatu taasise. Van Dijk taphataa cimaa taphichaa ta'uun badhaasa isaa fudhateetii jira. Taphataan gatii qaalii Ingiliziin bitame Alexander Isak tapha kana irratti ga'umsa olaanaa agarsiisuu baatus kubbaa babbareedoo gara goolii yaalaati ture. Daqiiqaa 58 irratti jijjiiramee dirree bahuun Hugo Ekitike bakka isaa seene. Leenjisaan Atletico Madrid Diago Simoniin daqiiqaa dhumaa irratti deeggartoonni arrabsan jechuun lolee kaardii diimaan dirree ari'ame. Tapha biraatiin dirree isaa Allianz Areenaa irratti Chelsea kan simate Bayern Munich 3-1 injifateetii jira. Taphataan garee biyyaalessa Ingilaandii fi Bayern Munich Harry Kane goolii 2 yoo galchuun goolii takka immoo taphataa sarara ittisaa Chelsea Chaloo Bahattuu ofirratti galche. Goolii takkittii injifatamuu Chelsea jalaa hin baafne kan galche ammoo Cole Palmer. Tapha kana irratti Harry Kane taphataa cimaa taphichaa ta'eetii jira. Paris Saint-Germain Atlanta dirree isaa irratti simachuun goolii baay'ee 4-0 injifate. PSG'f Marquinhos, Vara, Nuno Mendes fi Ramostu galche. Inter Milan gara dirree Ajax maluun 2-0 injifatee deebi'e. Gooliiwwan lamaan Inter ittiin mo'ate kan galche Thuram yoo ta'u taphataa cimaa taphichaa ta'uunis filatameetii jira. Taphoonni Champions League Awurooppaa irras itti fufuun kan taphataman yoo ta'u Copenhagen Bayer Leverkusen waliin, Club Brugge Monaco waliin, Manchester City Napoli waliin, Newcastle Barcelona waliin, Frankfurt Galatasaray waliin, Sporting Kairat Almaty wajjin ni taphatu. Tolee daawwattoota yemenni kabajamoo oduun guyyaa kanaaf qopheeffannee kana gammaa daawwattanii galgaloo duubraatiin walitti deebinaa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafanitti fufuu gama kiyyaan turtii gaarii.